irratti dubbachuu waan hin dandeenyeef doktorummaa yookiin barsiisummaafis ta'ee ogeessa qonnaa taate barsiisuufis hin taatu naan jedhanii bakka sadiyyuu ari'amee manatti galee. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota YouTube show. Nagaan Waaqayyoo haala fal'aatti jirtu isiniif haa baay'atu. Egaa guyyaa har'aa viidiyoo har'aa tokkoon seenaa qabadhee isiniif dhiyaate asirratti kan isin dhaggeeffattan seenaa namoota warra barattu jedhee yaadu isiniif qabadhee isiniif dhiyaadha. Viidiyoo kana haga xumuraatti ilaalaa waa guddaa barattu. Haga xumura sagantaa keenyaatti immoo turtii gaarii. Maqaan kan koo Kabaa Fidoo naan jedhani. Kabaa jedhee kan na moggaase akaakayyuun kooti. Akaakayyuun kan koo umuriidhaanis xiqqoo fagaatanii waan jiraniif guyyaa inni kala fuula rabbiitti deebi'uudhaaf jiru ani immoo harmeen kan koo na deesse. Yeroo harmeen kan koo na deessu akkasuma akaakayyuun kan koo sirriitti dhukkubsatee waan jiruuf namoonni ollaa gamaa gamanaa firoonni yaa'anii abbaa koo bira waan jiraniif yeroo inni dhaladhutti namoonni ni ililchani. Gaafa namoonni ililchanii maal taatan maaliif hin iyyitu jedheeni. Lakkii bee hin iyyine inni mucaatu nuuf dhalatee jedhanii maali sooretti tuda'e jedheen haadhatoo sooretti jedhee waan waamuuf eeyyenii jedhanii maal deesse jennaan mucaa deesse jedhanii as naa fidaa gahaa jedhe. Anas namoonni fuudhanii karaa isaatti baasanii na geessanii. Innis harka isaanirra kaa'ee Kabaa naan jedhe. Kabaa jechuun nama qawwee akka hin mul'anne jechuudha. Maqaa kana isatu naan moggaase. Ani dhaladhee gaafa inni karaa dubbachuutti darbu afaan kan koo hidhamaadha ture. Giingiidhaafuu nama dubbachuu hin dandeenyedha. Yeroo tokko tokko haati kan koo yeroo namoonni hin jirre karaa mana namaatti gaafa waan fedhi jettee na ergitu bakkuma nagesan lafa dhiitaa achuma oolee deebi'eetoo gala osoo waasan hin dubbatin. Kanaaf maatii kootinuu dubbadde walii galuun baay'ee na rakkisa. Ani gaafa mana barumsaa galu barumsa kootitti nama baay'ee cimaan ture. Garuu sababii hin dubbannee fi hedduu rakkachaa ture. Gaafa qabxiin kan koo ilaalanii ani doktorummaa waan hawwuufi doktoran ta'a jedhee gaafan qabxii koo ilaalamee ofitti na simatanii nama dubbachuu hin dandeenye waan ta'eef akkatti nama tokko yaalee rakkoo san dhibee san irraa furuu waan hin dandeenyeef ati hin taatu lakkii naan jedhu. Ammas erganne bakka tokko ammas gara biraatti hojii waan argadheef gammadee hojii kan immoo hojii barsiisummaati. Nan barsiisaa jedhee gaafa nagu akkasuma qabxiin kan koo isaan gammachiisee gaafa na waamanii dubbachuu hin danda'u. Kanaaf immoo dubbatan malee immoo barsiisuun immoo rakkisaa waan ta'eef lakkii barsiisummaaf hin taatu naan jedhan. Ammas deebi'ee hin gale. Ogeessa qonnaa gaafan ta'u waa'ee qonnaa irrattis muuxannoo waan jiru babal'isee dubbadhee ibsuudhaaf nama haasa'u malee lakkii ati hin taatu naan jedhan. Kanaan booda karaa manaatti deebi'ee qonna eegale. Qonna koottis jabaadhee barumsa irraa abdii kutes waan ta'eef karaa qonnaa kootti jabaadhee midhaan sirriitti qotee sirriitti galchee jireenya kootti immoo gammadee jiraatudha. Kana keessaa guyyaa tokko karaa guyyaa tokkotti osoon qotaa jiru nugii facaasee yeroo jiru Waaqayyoon roobe. Baay'ee waan roobeef akka hin dhiisneef facaaseen jira. Akkanitti fufeen qonneef immoo baay'ee roobee jira. Osoo nani waan godhu wallaalee aduun baatee gaafa jiru qotiyyoota achumatti dhaabee ofii kiyyaaf caamaa hodhifachuudhaaf gaafan jedhu akka waan nama rafuu ta'ee sillim gaafan jedhu. Akkasidha. Qorontos boqonnaa 2 irraa Phaawulos nan kadhadhe akka dhukkuba na keessaa buqqisuuf jedhee sagalee kana gaafa naga'u bidir jedhe. Ammas sagaleen kun deddeebi'ee natti dhaga'ama. Ammas xiqqoo gaafan ammas sillim gaafan jiru faarfannaa keessaa dhufe. Ayyaanni kee du'aan naaf ta'a Yesuus qabeenya lafarraan deegaa ta'us
hafuuran badhaadhaa yoon ta'e gooftaa humni kee dadhabaa keessan mul'ata kan jedhu faarfannaa cinaa dhufe. Gaafa nani galee maatii koo biratti jiru namoonni ergaan kun kan keeti naan jedhan. Ergaan kun keetidha. Namoonni baay'een naan jedhe. Abbaan kan keeti naan jedhe. Anis gammadee waan kana garuu hin amanne. Yeroo baay'ee deddeebi'ee dhufa. Afaan kan koo isa fiingeetti deebise. Iyyoo diinas diigee nan galateeffadhe. Maqaasaa yaa eebbifamu. Anis achirraan ka'ee isa fiingee hiikee fiingeetti deebisu. Kiyyoo diinas diigee kan nama eebbisu yaa ulfaatu Yesuus jedhee ittaan faarfadhe. Namoonni baay'ee na dinqisiifatu. Ani har'aan kana yeroo naasamu afaan kan koo gingeedha. Garuu gaafan faarfannaadhaaf ka'u afaan kan koo hiikamaadha. Akka guutumaan guutuutti afaan kan koo hin hiiknee fi namoota baay'eedhaaf akka dhugaa ba'uufi. Sababiin isaayyuu afaan kan koo gingee kan ture kan dubbachuu hin dandeenye hedduu hojiidhaaf illee kanan dadhabame bakka hedduudhaa kanan ari'atame booddee ofii isaatiif iddoon kophaa jirutti iddoon gaddee jirutti isa na dhaqqabe san akkan dhugaa isaa ba'uudhaaf jedhee yeroo baay'ee dhugaa isaaf ba'a. An namoota baay'ee biratti faarfannaan kan koo yeroo ammaa jaalatamaa qaba. Waaqayyo maqaan isaa eebbifamu. Ani seenaan kan koo inni kaleessaa kanan turre nama dubbachuu hin dandeenyedha. Barsiisota kiyyaanu barreeffamaan qofaa ka'u nuti waliif gallu. Egaa anis haaluma kanaan osoo hin jiru Waaqayyoon afaan kan koo hiikee maqaan isaa yaa eebbifamu jecha. Egaa ani har'a nama gingee sanirraa hiikamee afaan kan koo fiingee ta'e namoonni baay'een kana yoo argan na dinqisiifatu. Ani danda'ee nagaa naman gaafadhu. Yeroo waltajjii irratti ka'u afaan kan koo faarfannaa qofaaf waan hiikamee jiruuf akkatti nagaa nama gaafadhu dhabeenyi rakkadhaan ture. Obboleessa koo faatu bakka kan koo nagaa naaf gaafata. Yeroo faarfannaa kan koo kaasetti jalqabaa baasu ani waan lafa dhiituu lukni kan koo bareef bakka dubbachuu hin dandeenye luka kan koo namoonni na jalatti gadi qabanii ani immoo faarfadha. Gaafa kan inni raaffanne keessa namni tokko lama ganna qabee dadhabee sagaleen isaa silaa gaariidha garuu sagalee isaa caalaa lafa dhiituu isaatti dhaggeessisaa naan jedhan. Kanaaf jaani nama irree qabu nama guddaa wayii fidanii luka kan koo innis lafatti gadi naqabee akkasii kaasetta koo lama tokkoffaa maxxanse. Isa lammaffaa irras inuma jira garuu haga sanii waan hin taaneef lafti nan irratti faarfadhes immoo iddoon isaa isfoonjii waan tureef akkasuma hin nagaafne. Garuu karaa booddeetti lukicha boosan gadi qabanii kan irratti naaf kadhatan turan. Anis achiin booda lukichaanis lafa dhiituu nan dhiise akkasittiin haga kaasettaan jaatti maxxanse. Egaa kuni guddummaa Waaqayyootti ibsa. Maqaan isaa ammas irra deebi'ee kan galateeffame haa ta'u. Ani namni afaan isaa xaxamaan hojiidhaaf hin taatu jedhanii bakka hedduudhaa ari'atame har'a kinuu afaan kan koo gingeen fiingeetti deebisee. Egaa ani seenaan kan koo akkas fakkaata. Ani amma fuudhes abbaa ijoolleetis Waaqayyoof wanti dadhabame ni jiraare. Abbaan kee yeroo baay'ee an akkamittiin seenaan kan koof kan Phaawulos wal fakkaata gaafan jedhuuni Waaqayyoodhaaf wanti dadhabame ni jiraare naan jedha. Faayidaa wanti jedhu kaadha. Waaqayyo waan dadhabame hin qabu. Namoonni baay'een gaafa ani faarfadhu ija isaanii faarfannaaf boo'ichaan iji isaanii manguuta. Anis ofitti gaddeen bu'a garuu booddee maaliif ani hin gammanne isa afaan kan koo hiike isa bakka baay'eedhaaf hojiif hin taatu jedhanii ari'atamaa ture. Waaqayyoon karaa isaatiin dhufee karaa namaan osoo hin taane karaa isaatiin dhufee waamicha naaf godhe isa na waame kana galateeffachuu qabaa jedhee nuuf amansiise. Egaa Waaqayyo osoo sagalee kan koo qofa osoo hin taane jireenya kan koo guutuu isaa ni jijjiire. Namoonni baay'een akkananii faranjii fuudhuufillee na gargaaraa turan. Keessumaa yoo kanaan hin raaffanne baay'ee kan walitti dhiyaannu koo wajjin hojjennu
iddoo hojii kiyyaa sanitti akkan isin fuudhuuf namoonni baay'een falafalan. Ani garuu lakki jedheen dide. Oromummaa koos nan jaaladha waan ta'eef ani lakkii adii isin barbaadu jedheen. Booddee akka fuudhuu qabutti immoo jireenya ofii kiyyaa barbaadee Waaqayyos akka nan fuudhuuf Waaqayyo biraa heeyyamamaa naa ta'etti anis nama na fakkaattu fuudhee bultii waliin ijaarradhee abbaa manaas ta'ee nama ijoollee qabudha. Egaa seenaa koo kanarraa akka waa guddaa barattan abdii guddaan qaba. Kun jabina koo osoo hin taane jabina inni naaf ooludha. Guyyaa biraa seenaa birootti lafa walitti deemnutti turtii gaariin isin jira. Waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa eebbifamaa.